في لا تري سبب ومرت كمان دفع أبو بكر حمزة أكسما عمار بن ياسر كان إيماني إنسا رفين سمتاتي أما كين سميلا سات تقوتو كان وان كوني أستنا جل كميتي بيت اللي أكسما قرماتا كان هدو منتي دعانا كسي هدو منتي دربتما maqaa koorraa san imerraati namootaaf galuu hin danda'a. Namootaaf jechuudha. Maqaa ja'amoo amma maqaa ja'aatti maqaa islaamaa malee maqaan oromoo keessa hin jiru. Maqaan kiristaanaallee keessa hin jiru. Tokko isa kana. Inni biraani ani abbaan kiyyes muslimuma. Ilmi namaa kamuu islaamummaa irratti uumama. Islaamummaa irratti uumama. Islaamummaa irraa gama ituma gama islaamummaan dhufe ta'eeyyuu ilmi namaa gama islaamummaa irratti uumama. Garuu ani gama islaamummaan dhufne haati koo fi abbaa koo islaamummaa man argee jechuudhaani. Haadha koos abbaa koos islaamummaa irratti hin argee. Kan gama islaamummaa dhufe haadhaa fi abbaa koo keessa haadha qofaatu gama islaamummaa dhufe. Kan gama islaamummaa dhufe dhaggeeffadhaa moolii guddataa nuqus kumsaa kushuu goosuu loobicoo laaftoo dommoo dooluu kosii jaawwi isaan kanatu gama islaamummaa dhufe. Haadha tiyyatu jechuudha. Haadha tiyyatu gama islaamummaa dhufe islaamummaa qabatanii waggaa 16 booda jechuudha. Abbaan koo faallee dhala argachuu dhabanii rabbiin waggaa 16 booda naan argamsiise. Ani gama islaamummaa hin dhufne namoonni informationii akka kanaa jedhan informationii akka kanaa kaasan Ahmad gama islaamummaa dhufe jedhan informationii suni informationii dogongoraadhaa odeeffannoo dogongoraadhaa ituu danda'ame garuu bareedaa ture. Maaliif gabaa jara sana keessa dhaqaniin dhaabbatu yoo ta'e tasanaan ta'u yoo ta'e kana miti maal na jedhu beektaa dur biyyatti duduuba si deebisuu danda'a wanti kun. Nama tokko nama wayiidhaa biyyaati. Biyya keenya kanatti abbaan caaliin beeku. Nama dhaloota naannoo keenya waan ta'eef warra Wallaggaa waan ta'eef waan Wallagga keessa jiru hin beeku. Toohida kana nama tokkichummaa Rabbi diinii Nabi Muhammad salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi isa Qur'aanaaf hadiisa waafaqu isa Qur'aanaaf hadiisaan wal fudhatu kana namni qabate wahabiyyaadha jedhamee balaaleffatama. Rakkoodha. Anamma fakkeenyaaf maatii koo keessatti waggoota muraasa booda hin jaallataman ture. Amma wanti kun baramuutti jechuudha. Hatta masjiidatti ituun saffiirra dhaabbanne salaanuudha kan nutti guramu wantoota garaagaraa ta'a. Yeroo sanadha abbaan kiyya waan nama guddaa ta'aniif waan namni abdatu waan ta'eef waan namni iyyuu akka addaatti isaaniin ilaalu waan ta'eef mucaan kunii karaa haqiiqaa gadhiisee karaa abbaasaa gadhiisee karaa jallinaa qabate jedhanii haati isaa sallamtee waan taateefidha. Sallamteen silumayyuu bakka gaariin dhaabbattu jedhanii kanaan achi deebisanii na tuqanii namni sun irra duniyaarra jira maqaan dha'u. Sana boodan koo rakkoon qabu sahaabota dhaxxee qabriitti arrabsite abbaa abaluu sahaabaan ati arrabsite Abubakarii sahaabaan ati arrabsite Umarii Usmaanii jarri sallamteedha. Islaamummaatti dhufanii ankoo rakkoo miti sababaa karaa haadha koo ani haati kiyya gama islaamummaa dhufaniif kana jette ani kunoo dhiifama sii godhe isaaniin eessatti agartee dhiifama gaafattaa jennaan shari Allah jedhanii ka'anii dhaabatanii dhiifamana jedhanii dhiifamana gaafatan. Hubattanii maal jechuu barbaadeni bakka kanatti wanti waan kana fidee fi karaa haadha koo haati kiyya nama kufiirra gama islaamummaa Rabbiin guyyaa keessa fidedha. Haati kiyya kan isaan yeroo kiristaanummaa da'an intalli isaanii isheen hangafaa ilma hiriyaa kiyyaa qabdi. Inshaallah Rabbi jedhee yeroo dhiyootti gama islaamummaa dhufu jedhee yaada ittuma jirra. Dhimma mana keessaa sanas Rabbi isinii haa sirreessu jedha. Kanuman jedha waan hin deebisii yoo jiraate natti dubbadhu. Gabaabumatti ani islaamummaatti hin dhufne jechuu barbaade. Maashaallah tabarakallah naa gale dhugaa keessanii baadiyyaatti kan maatiis tikseera namaafis qacaramee ji'a ja'aaf sa'a tokko birrii 10 Itoophiyaatiin eegeerallee akkasii horii warra magaalaa. يا سلام وانا جايباتي ما شاء الله تبارك الله
ورا قافا يعني أوري وليج دني نانو كنتي أوري وليج دني يعني أوري ولدت كبني يجمو يعني مناسبة La horii hedduu horii 50 horii 60 kan warra magaalaan eege qarshiitiin birri 10 ji'a ja'aaf eegama yeroo gannaa jechuudha. Yeroo gannaa yookaan arfaasaa akka horiin kuni dhaqee dhangaa namaa waan nyaatuuf warri magaalaa horii kana horii isaanii eegeen qarshii fudhadha. Midhaan lafaati biqilee kana dhaqee nyaata horiin jechuudha. Sababii kana qarshii nu kaffalanii nu tiksisiisu yoo nu tiksine dhattee dhangaa namaa nyaattu horii isaanii jalaatii hin dhaamtu isa kanaaf jedhanii nu ani qacaramee isaaniif qacaramee tiksaa ture horii magaalaa kan baadiyyaa kanuma abbaa kiyyanii tiksaa ture bituu isaan duniyaa kanarra jiranii erga isaan duniyaa kanarraa fe'atanii godaananii immoo kanuma namaan tiksaa ture qacaramee jechuudha. رب رحمة الله وفنجرني أبين كيسن تراني أرجع كرمني. Turaniiru bara 1994 yeroo isaan darbanii nan beeka waan namni du'e achi nafu natti fakkaatu waan deebi'u natti fakkaata baadiyyaatti waan hin dhaladheef natti fakkaata yeroo sana numan of beeka sanamni bo'us akka ajaa'ibaatti hin beeka garuu waan namni waan du'anii achi nafan natti fakkaatu yeroo baay'ee isaan nama guddaadha namni dubbii tokko furachuu fi isaan barbaadudha wantoota garaagaraaf namoonni isaaniin isaan barbaadu isaan gaangee yookaan waan akka fardaatiin fardallee miti gaangee moo jedhe namaaf hin gala kanaan namoonni magaalaatti isaan fudhatanii du'aayii waan garaagaraa goosifatu isaaniin jechuudha bakka akkuma sana waanuma magaalaa faa ba'anii deebi'u wayii natti fakkaata malee du'a jechuun naaf hin galle yeroo sana yeroo booda arguun dhabee yeroo kaan guyyaa 2 guyyaa 3 bulanii deebi'u inni ulfaata inni miila naammoonni yeroo sanaa immoo deebuu didanii bakka du'a jechuun achirraa kaasee naa gale. الله المستعان ربي رحمتها قل وش ربي جنة الفردوس اللي سني آدم مجلسه. آمين. إسن الله إلما إساني في اللي رحمتك كدته إلما آمين. إلما إسين بود اللي إساني في رحمتك قدرته سني قدره بيجا أمو آخرة ديم تاني أمو جنين جنة الفردوس إن كيس ربي سناك ربي سناك مجلسه كيس سنكاي. آمين. إلمو كيس الرمو سنمو ربي سنابولت نما إلمو في اللي لجراته قد دفته guddina sin adda harmeen keessan argan kana ilmoo keessan immoo rabbi sin agarsiisu umurii keessan rabbi naa dheeressu. Amiin yaa rabbi. Amiin. Harmeen keessan hoo jiru? Alhamdulillah duniyaarra jiru isaanii xiqqoo karabbi umurii dheeressu du'aa naa godhaa fi jireenya isaanii guutuu waan isaan ittiin dabarsan jechuun bakka dhumatti aarsaa kaffalanii umriin immoo xiqqoo achi fagaateera anaanuu waggaa 16 ta'anii maseenanii dhalla dhabanii na argatanii 82 jechuun waggaa 16 82 jedhu isaanii kasittiin argame umrii waggaa 40 wayi boodadha 40 wayi boodan argame umriin achi laafeeraa iyyummaan kunis garafaa ture dhukkubni kunis garafaa ture akka tilmaamaatti nama bakka jechuun akka tilmaama ilma namaatti bakka waanuma umriin achi deemedha walaakin rabbii fi hundi salphaadha akka rabbiin jireenya gaarii ani isaan jiraachisee gammadanii ergaa hawwiin ani isaaniif hawwu argamee deebee wanni ta'e uumaa miti garuu ammatti du'aa inaa godha jechuu barbaada jiru duniyaarra alhamdulillah. Rabbiin umurii isaanii siniif adeersu. Rabbiin umurii isaanii siniif adeersu wallahi haati haadha jechuun hundi keenya yoon beekna gatii isaan nutti kaffalanii rabbiin umurii jaraa kan keessaniin hangafee rabbiin hunda isaanii umurii nuuf adeeressu akkasumallee warra jalaa boqotan illee rabbiin jannatul firdoosii naa gammachiisu warra jiran umurii isaanii nuuf adeeressu wallahi haadha yeroo yaadannu haadha jechuun dubbiin jajjabaa isin eegalee waan aganatti tilmaamaan yookaan namoonni tanaan haasa'anii miti rabbiin umurii isaanii nuuf adeeressu inshaallah biidillah. Waan ajaa'ibaati. Waan haadhaa kana dhiifama ituu
Amma fakkeenyaaf namni ana caalaa haadha isaa jaallatu hin jiru jechuuf hin ulfaata malee ituun hin jiru dhen ta'a. Haadha jechuun kun amma waanuma salphaa wayii tokko fakkaata. Jechuun fakkeenyaaf waa baay'ee keessa seenee yoo naasee wantoota miira namaatu kan waan hedduu jira. Isa kana keessa seenee haasa'uuf tokkoffaa yeroo fudhata. Ilmoo rabbi kan biraa bakka isinii buusuu danda'a yoo ilmoo dhabdan. Yoo haadha dhabdan wanti bakka isiniif bu'uu danda'u hin jiru. Fakkeenyi haadhaa lafa kanarra never hin jiru. Haadha jechuun haadha manaa yoo ta'e gaafuu walitti dallanan gaariin ati kaleessa taateef biratti mul'atu. Obboleettii yoo ta'es abbaa manaa ishee fuudhe sanaafi. Garuu haati ituu hattuu taates, budaatuu ati taates, bulguutuu ati taates, akkuma yeroo ati kaleessa boonyaan armasitti qabdee si hoosistu sana akkuma gaafa sanaa si jaallatte, akkuma gaafa sanaa si mararfatte. Dhabdes qabaattes ati haadha keef isuma kaleessa yeroo wallaalaa sanadha. Haadha keessan jabeeffadhaa. Haati waan ittiin shallagamtu kamiyyuu hin qabdu. Isuma kanan jechuu barbaade itti fufi. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والله ويادتكم قبول يا تشيفتني الرجل انما الرباي انما هذا فبا وفي اقل تلالا كيسافو نمون نبي عربا جرن كيسافو نمون نبي على جرن برأي عربا يرنجلو نمون نبي با انجچو نمون نبي با ان نما تقول اجاف تقول استاذ احمد نمبو يدبي سنغاف دغو هاتي جدن نما وهنتما هاتي إسا منا كيس سجلتون قبل منا كتا كيس سجلتي جرا أبان سانجرانو سري ده كيف ده والله أبان سانجرانو نما نتني يعني إمبيكو أبان سانجراني هاتي إسا منا كتا كيس سجلتي إني أسي بيا ربا كنا كيس تاعي أوجي كنا سينا كنا كيس بقى مال جدا إسي أرجته يوكان وانا زلا كاتني بيزتي زلا كاتا يوكان إنتي نسيفة تجندر ديما بالبل قبل كابوجة إن هذا كان بالبلة وارجو في متى بالبلة قبل والله أيانتي نانجر نجول له هنا تيمو أيانتي حتى أيانا وقعدان فتي بالبلة أيانا يبسوا جرا إني يافت أرمي أشي يافت إسي ركوسي هندرة ركو إسي كان هندر إستي إسي نشتي مجان كنا قال أجتي يافت إني قالوا أسي إند لقتا وأند لقتو وأنا من تاني تباسا والأولين كاوتو يصير أن أرجو إنجافتو حتى أيانا رتي أيانا وقارن أفرتي أشي يصير نما قافتي جرا نيرو جولنا سيدا نموت أكسي تجرا وفيادة هذا جتشم بالبلد جنتات أبا جتشم بالبلد جنتات يو ربي نسني كني ما الجنان إيموش إنما قول الجنة وأنا كنا برد أقول إنت أتوقع أستاذ أحمد كاسد ما لي الجنان بكت ولي أنا تيسون برباش سنة كناف يادت أمادي كيسن يو وإرجو في اللي تبدأ بالبلان يادت بالبلا دبيس أنا جا فت عمله ماتي كيسن إنجتنا ماتي كيسن را أنتنا أنتينا بل ملكين كيسن الدنيا تسافرات تسكر ماتي كيسنيتي كنا سناسن تشوف منن ونندو شوفان كناف بل جود على إنه كوني أستاذ أحمد وانغاري كاسني وانغاري نويا تشيسني ربي بركاتنا قولوا كناف يا جماعة إن دقتنا ماتي كيسن يودوا نجراتا رحمتك ردافي الرسالة قدلا يوجراتا مو يا دام برجراتا بالبلا في كوبا بعد عمله ماتي كيسن بل جود على بيكا بل جود ربي نقول لك إننا ما كسانية كتلو هذا أساس وانا جايباتي طلع أستاذ أحمد أقوم أقرأ سلام مرفني ونيدون أستاذ أحمدي